Abanshoo kaabineedha. Kaabinee matu maal gochaa mucaa ajjeesu. Lo kaabinee ofii ijoollee masaanii ajjeesutti kaanii mootummaan. Gara mootummaatti gotatu dhiisanii gaarii wanta akkas akkasii. Siyaasaaf yoo ta'e waan baay'ee machuu dandeenya. Garuu rakkoo jiru amma uummatis yookiin maatii isheerraas yookiis poolisiirraas dhaga'uudhaaf jirra. Hundumaaf iyyuu dubbii jaalala sadanii taphatan kana natti fakkaatan. Amma kan ajjeeseenidha. Fakkeenyaaf amma inni akka miidiyaan waan baay'ee odeessaa jira. Tokko buufata poolisii jira jedhu yaada eenyu keenya jedhanii odeessu. Garuu dhugaan qabatamaan isa kaa'ameesti. Dhugaa qabatamaasa inni yeroo isheen duute inni hoteela iddoo hojii jira jedhanii ta'a odeessu. Tokko jechaadha. Tokko immoo isa ajjeeseedha. Tokko immoo abashootatu fooqirra gad darbateedha. Dhugaan jiru isa kaa'ameesti. Yoo dhugaan jiru obboleessa jaalaluma isaanii gidduma isaaniitu waa uumame yoo inni sin darbanne inni sin ajjeefne mucaan of balleessuu danda'u. Yoo ani yaada kootu. Abashoota akkana godhee jedhanii fa'aa odeessu. Abashoota sagamtuu Finfinnee keessatti dafaree mucaa Oromoo gad darbate. Screenshot godhee si erguu nan danda'a. Kan akkas jedhameeru jechaadha. Baay'eedha. Uumuudhaaf jedhu mata wantichi waanuma siyaasatti godhatuun gaarii miti jara keenya. Isaan maasirreedha jechuun utuu addan baafatiin siyaasatti godhatuun ikkoo hin ta'u maaliif akka nuti barii akkam nama baay'ee qabna. Biqila isaaf nama baay'ee qabna. Siyaasa faasofna taana nama baay'eetu du'aa siyaa lakkaa'uudha taana. Isa miti amma garuu kuni wantuma maayinerii nama lama gidduutti maatima gidduutti ta'e kalee mucaan kalee safatoo kaa'aa turte guyyaa dhaloota isheetiif jettee qophaa'aa turte. Barreeffama tokko kanaan dubbisanis lalisaan gaaffinni godhe miidiyaadhaaf hiriyaansaa jechuudha. Inni sirba barreessuuf. Gaafsan sana ilaaltu guyyaa kaleessaas hin jiru sirbi. Labiin hin jiru. Gandirra miti. Siigalee guyyichi. Maandeedha waan ta'eef manni ciffaraa kunis guyyaa kaleessaa hin jiru. Waluma duukaa turan lafa suuraa jiran. Kanaaf haqa ishee isuma bira barbaadudha. Anamma waan kana ilaalchisee herreeguma kamiiyyuu I don't know eessaan akka inni siyaasaa fi garee siyaasaa fidachuu danda'u iyyuu naaf hin galu. Yoodhuma haasaan nuti nama jalaa badee akkanii achitti hidhataniinuma afaanuma baratame sanaan yoo haasaan irraan kan hafe waan siyaasaaf garee siyaasaatti hidhatu jira jedhee hin amanne waan kana keessa. Qaamumti qoratullee too waan kana garee siyaasaatu jira kana keessa qaama siyaasaatu itti fayyadame too jedhee dhugaadha jedhee siyaasaaf itti fayyadamu jedhee sin amanu. Harkifamu naaf hin galu. Akka yoo waanuma tokko yoo jibbine yeroo hundumaa waanuma ta'e yoo ta'e namni budaa jedhamti. Budaan nyaatee jedha. Yoo namni qufaan isa qabatee harkifates budaadhaa jedha. Yoo hojii isaa qubes budaadhaa jedha. Amma siyaasni akkas ta'e. Siyaasni amma Oromoo biratti keessumaa akka budaatti ilaalamaa jechuudha. So waan akkasii tokko dhiisuun barbaachisaadha. Waan hin fakkaanne wal fakkeessuun barbaachisummaan isaa natti mul'atu jechuudha. Nama mana isaa keessaa darbatame ganni kaan of darbattee nama darbatee of ajjeestee namatu ajjeese waan akka gammatti wanti qulqullaa'e waan hin jirreefi namnuu waan isatti fakkaate tokko sooshaal miidiyaa irratti wanta barreessu ammatti akka ragaatti wanti lakkaa'amu sadarkaa sanarra ga'eeru jira jedhee wanta argate tokko iyyuu qabu. So namni
hagamatti rakkoo kana beeka jedhee kan amanu meebii maatii ishee maatii isa kan kanarraan darbe maaltu akka ta'e wanti beekamu waan hin jirreefi haga kanatti geeffamee waan yaadota adda addaa sooshaal miidiyaa kanarra jiru abaluun akkas jedhee abaluun kana barreesseera sana barreesseerraan suni anis atis waan nuti fakkaatee tokko barreessuu ma dandeenya kana ta'uu danda'a jechuun ma danda'a ammoo dhugaa ta'uu danda'a yoo jenne immoo dhugaa hin ta'u so isteejii akkasitti jirtu kanarratti amma disishinii adda addaa fudhatee namni wanti inni irraa dubbatu dhugaarraa fagoo waan jiruufi ani yookaan qorannoon suni aga qoratamee jirutti yookaan immoo waan maatii ishee wanta beekanii ifatti rakkoon kanaan dura tureeru jira yoo ta'e qaamni isaan shakkan yoo jiraate kana kanarraatti wanti maatiin dubbatu yoo jiraate sanarraa akka ragaatti kuni dhugaa fakkaachuu danda'a jedhamee wantoota yaadaman sanarraa dubbachuu hin danda'amu malee kaani dhugaa dubbachuu kan mammaatanii kanadha wanti jedhamu hin jiru. An sana otoo hin taane keessumaa mirgi ala namaa sun egaa biyya sana keessatti maal akka fakkaatu beekamaadha. Shamarran Oromoo Engadamma gaa guyyaa dubartootaati miti gaafa maarchi 8 guyyaa dubartootaati jedhama. Kabajate hundumtuu wal waamee kabajate. Gaafa dubartoonni isaan gidduutti garuu akkaataa kanatti immoo yoo namatu ajjeecha akkasii kana namni shamarran tokko irratti raawwata yoo ta'e guyyaa gaafa maarchi 8 sana kabajachuu otoo hin taane gaafa namni isaan keessaa kan isaan fakkaatu gaafa ajjeefamu boru waan kun nurratti ga'uu danda'a. Amalli akkasii kun adeemsi akkasii kun nurraa dhaabbachuu danda'u qabaa jedhanii bifa ittiin mirga isaanii kabachiifachuu danda'an tokko irratti hojjetachuu, dubbachuu, wal gaafachuu, wal mari'achuutu isaan barbaachisa malee lubbuun intala kanaa namni deebisuu danda'u hin jiru kana booddee. Already darbite hin jiru kana booddee. Namumatu wal diinoonfataa, wal balaaleffataa, abaluudha akkuma amma jedhamu kana garee adda addaa qabatee namnu walirratti himachaa jira miti. Isa darbeef otoo hin taane egereen kan kommoo maal fakkaataa? Anaan waan kun na mudachuu hin danda'u. Seerri kana adabuudhaa danda'u. Seerri kana dura dhaabbachuu danda'u. Anaaf mirga koo kan naan falmu jiraa isa jedhu sana isa sanarratti wal mari'achuudha dubartoonni kan isaan barbaachisu malee wanta darbe yeroo hundumaa rakkoon keenya maalidhaa? Waan darbe irratti, waan du'e irratti, waan abdiin qabne irratti wal falmina malee egereen keenya kan koo kan kee maal fakkaata maal ta'uu kan deemsa jedhu irratti yeroo baay'ee namnu yaada isaa walitti hin himatu waan ta'eef kanarratti mari'achuutu dubartoota iyyuu barbaachisa malee kuni fakkeenya nu ta'uu danda'u qaba, barumsa nu ta'uu danda'u qaba, ammoo asirratti dhaabbachuu danda'u qaba jechuutu danda'amuu qaba. Gara sanaatti yaaduu, gara sanaatti deemuutu murteessaadha malee waan ammatti ragaan hin jirretti baay'ee yeroo irratti balleessuu fi wal dadhabsiisuun baay'ee barbaachisummaan sanatti mul'atu jechuudhumaa fi galatooma. Kana kam? Kabiraan immoo duun jirtu abbaan ishee kaabineedha. Ijoolleen isoo mootummaa wajjin taphatu, manuma mootummaa keessaa taphatu jara keenya maal gochaaf siyaasatti godhatu? Unuma afaantu nama barraan malee waa'ee siyaasa. Akkasii warra wareeramanii jiran namoonni akkasii tiriitimentii isaan barbaachisa. Tiriitimentii biyya weestarnii kana keessa ni jira. Saayikooloojikaalii mana yaala deemte kan tiriitii taatu. Biyya Itoophiyaa immoo Ammaanu'eel jedhu Ammaanu'eel maraataa walitti qabaniitu maraataa leenjisa jetti inni sun hin hojjetu jara kana. Gareen biraan immoo gareewwanidha. Gareewwan haqa balleessuudhaaf jechuudha. Dhugaa jiru sana balleessuudha. Baay'ee artistoota keenya irraa kanatu mul'ata. Akka fandaataa kana laphee dhiitanii ganaa fiigeen quufne, ganaa oofeen quufne, ganaa burraaqeen quufne
Wanta akkasiitu jira. Gaafa paappilikii beekamtu ati hidhamaadha. Mana hidhaa keessa jirta. Figirii uummataa taate nam paappilikii beekamte taanaan fedhii kee guutummaa guutuutti ajjeesu. Teedii efiroorra eenyu isheen Teediroos Kaasaawurraa barachuun qabu uummanni kuni. Teediroos sagantaa yoo qabatte malee mana baatu. Mana boo sagantaa yoo qabaate of eeggannoo guddaadhaan baase. Because he know how the riskiin ati daameejiin ati maqaa kee irratti fiddu daameejiin ati qalbii kee irratti hawaasa irratti fiddu riskiin ati lubbuu kee irratti fiddu guddaadha gaafa beekamaa deemtu. Kan keenya qondaalli mootummaas akkasi bakka barbaadetti argama. Artistiin beekame tokko bakka barbaadetti argama. Iddoo barbaade utaalaa oola. Kun hawaasni kun kana barachuu danda'udha qaba. So protocol wanti jedhamu jiru jechuudha. Ishee kana jeneraaliin jedhani nama kana faana wal qabsiisan jedhe miti. Akka dubbii jalliftanii fudhanne jira kee. Ani jeneraalii eenyuuf inpuutii akka ta'u. Har'a warra beekamu miti. Unumti warri hin beekamne iyyuu bari mana eenyuudhaa nyaanna mana eenyuudhaa dhugna isa jedhamu sana. We should have to think like 3-4 times. Fakkeenya ta'uu fudhattee ani mana eenyuudhaa kee nyaaddu. Inko mana nama dhuunfaatiin nyaaddu hoteela miti. So namni keenya kanan beeku. Ani ilma protocol barsiisuu qabna natti fakkaata si shark. Artistii beekamaa taate, qondaala mootummaa taate, paappilikii beekamte, reestooraantii abbaa barbaadde seentee nyaachuu qabda. Isteejii bakka barbaaddetti mul'achuu danda'u qabdaati. Maal jechuudha? Oromoo keessa bariisa kana dhabne. Hundumtuu koonfaddaa ta'u taalaa oola. Haya waa jennu fitattee mirre. Eebbatti fufe. Haya yaa'u tokko isa ammaati jettee kanaafi namichi kun naayit kilabii hojjeta nin beeku tarii hin beektu ta'e malee jechuudha. Yeroo baay'ee naayit kilabiitti dabarsan. Ndoom Oromoon naayit kilabiyyuu hin qabu kan isaan jedhanii komachaa turanii reef baha kunam naayit kilabii makana keessatti halkan dhaqee akkas jiru jechuudha. Garuu nama kompeerii warra waliin goonee fi isa kana wal bira qabsiisuun hin danda'amu. Namni tokko uf gaheera qabeenyaatiinis waa hundaatiinis. Kun immoo nama ganaa ol guddatudha. Nama ganaa waan baay'ee isa eeggatudha. Faayinaanshalii sappoortii kan godhu hin jiru. Sana namoonni karaa adda addaatiin faayinaanshalii sappoortii godhuuf seefii godhata. Inni kaan immoo jireenya isaaf oliif gadi fiiga. So protokoolii eeggatee deemuu fi akkati jette kanarratti xiqqoo yaadichi naaf ifan taane kufaadhaan jedha. Inni tokko immoo sabboonaadha. Kun dhufa jedhees waan hin jenne yaa'u jireenyuma isaa gaggeeffatuumaaf waan jedha jechuudha. Kan inni deemachaa jiru jechuudha. Yookaanis immoo namni tana na godha yookaanis immoo namni tarkaanfii akkas fudhata kan jedhee deemuu miti. Osoo kan ta'e waan inni taatu. Garuu jireenya isaa gaggeeffachuuf immoo waan isa barbaachisu laayinii isatti hin deemu sanaatiin hin deema malee namni waan jedhee miti. Nuti ganaadha. Artistoonni keenya baay'ee faayinaanshaaliitiin ndoom warra booda kanaa wayyu malee warra duraa amma ufuma isaanii yeroo dhuma isaanii jala gargaarsa kadhataniiti kan isaan deeman. Uummataaf warra aarsaa ta'anii malee garaa isaaniif warra aarsaa ta'anii deeman miti artistoonni keenya jechuudha. Kun immoo artistiin kun immoo fiigeetu hojjetata. Sabni keenya kun faayinaanshalii kan isa sappoortii godhu hin jiru. So ofuma isaatiin kanaatiin deema jechuu barbaadeen. Isa lammaffaa lakki nutumtuu isa jette isin warri kaadireen badaa sodaachuu dandeessu maaliif haasaan keessanis maaliin keessanis yaa waan jechuu dandeessu. Inni garuu sabboona badaa amma kanatti waan jedhu natti fakkaata. Haa ta'u garuu waan lama siinaariyoo lama kenneen. Tokko namni kan kennu afurmoo kam kenna. Kaan of ajjeeste jedha. Kaan isa tokkos godhee jedha. Kaan immoo mootummaa jedha. Kaan immoo diinarraatii jedha. Ana akka yaada kootti hin kenne. Inni tarkaanfii kana isheerratti hin fudhatu silas dubbadheera. Maaliif he's artist. Artist jechuun immoo waan achi fageessee yaadudha. Waan akka kanaatti kan waan jedhu miti. Lammaffaa
Kanaaf yoollee ta'uu baate hin baasa. Addallee ba'u malee gara kanaatti tarkaanfisa jedhamu kana hin fudhatu. Amshuuriyaa kana. Yookaan inni kaan immoo lakkii isheetu suusaayidiif gootin innis kijibadha. Isheenis nama callistee yookaanis immoo shoortii meemorii qabaattee waan itti dhagaame waan sana suusaayidiif gootu miti. Garuu maal ta'a nama sabboontuu yookaanis immoo nama ofitti amanantuu qabdudha. Darbees immoo moodelistiidha. Ta'uu dinnaan hin baati bakka. Opportunity baay'ee qabdi. Isarratti qofaa kan waan taate haftu miti. Kanaafuu ufiin gootu kan jedhu kunis kijibadhaan jedha. Anaan kooti yaada kooti jechuudha. Ani kana ni kenne yaada kooti jechuudha. Gara siyaasaa osoo hin ta'in tokko wayi diinarraatii ergamee isaan lamaaniitiin adda baasuu kan barbaadu ishirratti tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'a. Otoo isaan hin beekin tokko kana. Lammaffaan immoo mootummaanis maaliif artistoota namuma ija qabu ajjeesuuf waan boodatti hin deebinee fi ajjeesaa tarkaanfiitti fudhata. Haamlee mucaa kanaa boodatti hambisuuf jecha kanatti fudhachuu danda'a kan jedhu yaada kooti. Amnoo make sure yan kanarratti yookaan sirriidha yookaan sirrii miti sasan eeggachuu dandeenya. Kanammoo maaliif raagaa kana jechise unaan jettan Hacaaluu akka inni du'e beekna, Daadhii Galaana akka inni du'e beekna. Erguma mootummaan kun dhufee mucaan Wallaggaa sunis akka inni du'e beekna. Namoota hedduu harmee meeqa tokko isaan sababa